viidiyoo biraatiin walitti deebineetii jirra. Viidiyoon har'a isinii qabadhee dhufe keessaa wanta baay'ee laphee nama cabsuu fi waan gurratti nama dhaggeetti dhabe keessaa isa tokkodha jechuudha. Yeroo darbee ji'oota lakkoofsisneeraa edda obboleettii keenya Qabbanee Raggaasaa biyya Dubaay keessatti lubbuun ishii buqate naannoo ji'oota lakkoofsisaniira jechuudha. Har'a garuu reeffi ishee awwaalamee hanga ammaatti dhugaan ishee hin baane jechuudha. Armeen Qabbanee Raggaasaa wanta sooshaal miidiyaa kanarratti samoona kana dubbataatii jirtu wanta qalbii namaa cabsuudha jechuudha. Yeroo ammaa kana nuti kan dhiiga keenya waliif hin baanne gumaa keenya kan waliif hin barbaanne Araboonni akka barbaadanitti nu ajjeesanii kan alatti reeffa keenya darbatan maaliif Araboota komanna maaliif immoo Araboonni akkana nu godhan jenna jechuudha. Kuni foon keenya iyyuu dabarseet olmaa nu laata waan ta'eef. Nagaarra isin gaafachuu hin daganne nagaaf jaalalli Waaqayyoo haala bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu. Kabajamtoota fi jaalatamtoota maatii Maskii Fiqirii jira jirtuu nagaa keessanii nageenya ana biratti argamu akka isin biratti illee argamu abdiif amantaa guddaatiin qaba. Biyya keenyaaf illee nagaa bakka jirrutti nuti illee biyyoota keessa jiru kam keessattuu Waaqayyoon nagaa akka nu buusu yeroo hunda kadhannaa keessan nu yaadadhaan isiniin jedha. Egaa akkuman jalqaba isiniin jedhe harmee Qabbanee Raggaasaa kinoo sooshaal miidiyaa kanarratti wanta dubbataatii jirtu argitaniitii jirtanii kan guma mucayyoo koo nyaatee abbaa warqeen ishii bira jiru abbaa qarshiin ishii bira jiru kana hundumaa isaadha kan baasuu danda'u jettee yeroo sooshaal miidiyaa kanarratti dubbataatii jirtu argitaniitii jirtanii. Kunis maal jedhama osoo haadha koo taate yookiin osoo obboleettii koo taate osoo ana ta'e jennee yaaduu qabna hundi keenyayyuu jechuudha. Armeen kun waan isaan jedhanii namni bawwaa baay'ee tokko na ajaa'ibsiise keessaa mucayyoon kun kan hojjettu biyya Beerut keessaa hojjettee biyyi Beerut immoo mijachuu fi dinnaan karaa Dubaayitti kan darbite kootu tirreen na laalii deebi'i jennaan haadha koo sinatti akkama jetteeti kan karaa Dubaayitti darbite ilmoon koo jetti. So kanaaf maaltu jira yeroo ammaa kana ishiin tokko kaan ofuute duute jedha kaan dhibamteeti jedha wanti isaa hin beekamne jechuudha. Kan dhugaa ilmoo kiyyaa harkaa qabu akkamitti lubbuudhaan otoo jirtu osoon biyya nan gala jettu warqii gurra ishiitii fi morma ishiitii mucaa Abdii jedhamu eenyudha haadha manaa isaatti akkamitti baastee kenniti isa naa gaafadhaa yeroo jettee ishiin dubbattu argitaniitii jirtu. Lammaffaa immoo haati kun argitaniitii jirtu qarshiin ilmoo kiyyaa miliyoona 4.1dha eessa dhaqe miliyoona 4.1 keessaa 400 qofaadha kan na qaqqabe jettee asirratti immoo yeroo baay'ee nuti ummanni miidiyaa kuni ni somna jechuudha. Tokkoffaa foloo keenya sassaabbachuudhaaf wanta miidiyaa keenya guddifachuudhaaf miliyoona 4.1 kan hojjettu kuni waggaa meeqa hojjetteeti isheenoo kan addaa kan biyyaa baate waggaa 7 waggaa 3 yookiin 4 biyya kana teessiti biyya kana immoo mindaa biyya kanaa ni beekna waan ta'eef waggaa meeqa kan hojjetteeti kuma miliyoona 4.1 kan hojjettu mucayyoon kun ofii keessaniif sobdanii armee nama jibtuu kanarree nama guddaa kana sobsiistu jechuudha. Kanarraa oo maal baranna maaltu jira nuti oo maal taana dhiiga mucayyoo kanaa eenyutu awwaalee irra taa'a yoo jenne abbicha ishee hojii galchee Waaqayyo yoo sodaachuu baate dhiiga mucaa kanaa kan of harkaa qabu isaadha. Maaliif taanaan isaadha isa kan hojii galchuu isa qabeenyi ishii madadaan kan isa harka jiru garuu nuti nama foon uffannee gaafa deemnu nama obboleettiin koo maal taati jennee haati koo maal taati jennee yaadutii qabna jechuudha. Gaarummaa kan hojjennu ofii keenyaaf osoo hin taane namaaf osoo hin taane gaarummaa kan hojjennu mataa keenyaaf jechuudha. Harmeen kun osoon ija ishii dharra'u kasala guubetanitti mucayyoo kana guddifadhe oomaan asiquu dinnaanan biyya Arabaatti ergadhe yeroo ishiin jettee boochuu argitaniiti jirtu fuula miidiyaa kanarratti. Wanti kana caala nama gaddisiisu jira. Maalidhaaf akkarree jiraashii dhabde reeffa shirree akka bananii illaalli taasisan jechuudha argitaniiti jirtu. Kan isaanii ta'e kan nama biraarree ta'e akka adda hin baafanne adda wanti isaan ittiin baafatan illee hin jiru jechuudha. Maaliif taanaan akkuma ishiin asii alga saaxina keessa godhamteen akkasumatti awwaalamte mucayyoon kun banaatiin haalaalaa jennaan biyya Arabaa irratti biyya alaa caalaa mirmaraa reeffa ishiitii jedhanii akkasumatti geessanii hawaalan jetti. Eenyudha dadhabaan asirratti osuma wanti barbaade dhufee reeffa bakka tokkorraa bakka biraatti dhufe akkamitti namni ilmoo isaa ta'uu baate akkamitti ilaallanne saaxinii banee
kunuyyuu shira guddaadha jechuudha. Kanaafuu haati keenya kun ilmoo ishii duuteera hin deebituuf jechuudha. Garuuti immoo nuti du'a lama maaliif adduuti haati kun? Tokkoffaa du'a ilmoo ishiitii dhabdee lammaffaa immoo dhiiguma ilmoo ishiitii sana akkamitti dhabdi? Maaliidha osoo wal gargaarree osoo namoonni gurguddaan miidiyaa gurguddaa qabaatanii dhiiga obboleettii keessanii kana yoo barbaaddan maal ta'a? Hundumtuu osoo dhugaan ishee jiru dhugaa ishee irra dhokkaamsanii kan ta'an. Silaa'oo namoota baay'ee dhabneetii jirra otoo beeknu namoota kumaatamaan hin lakkaa'amne dhiigni ijoollee Oromoo biyya keessatti biyya namaatti irree dhangala'aati kan oolu guyyaa guyyaadhaan jechuudha. Namni sagalee ta'ee fi namnillee wabii ta'ee fi wanta sana mormuuf hin jiru jechuudha. Kanaafuu haati kun maal baay'ee tokko gara nama nyaatti an dhiiga ilmoo kiyyaan barbaada jetti. Har'a osoo isaan keessa namni cimaan ta'aati jiraate urtoo yookiin abbaan ishii dadhabaa yookiin haati ishee dadhabdu ta'atu baate yoona dhiiga ilmoo isaanii kana eenyu akka ajjeese ofiin duute moo namatu ajjeese moo dhibamtee duute moo kan jedhamu kana yoona qoratanii irra gahuutii nu danda'u. Yeroo tokko tokko yoo nama obbiraan qabaanne yoo nama cinaa aizoo namaan jedhu nama jabaa nama sirriitti wanta sana gadi fageenyaan qoratee irra gahuu hin dandeenye obbiraa hin qabne waan humti salphaan kun irree mo'amuutii danda'u osoo nama cimaa nama sirriitti sammuudhaan hojjetu kan qofaree baasu jiraate ta'e yoona dhiigni obboleettii keenyayyuu bayeetii jira jechuudha. Kanaafuu yoo guyyaan ishii dhufee waaqayyoo ishiidha guyyaa ishiitiin fidee ajjeese yaada waaqayyoo ajjeese yookaan immoo yoo namni harka isaatiin ajjeese waaqayyoo balaa tasaa abbaa mucayyoo sana ajjeese balaa tasaa isarratti aafidu jenna. Omaan dubban kan argu kan ishii beeku waaqayyo qofa nuti bira hin jirru namni ajjeesee ofii ishiitu waaqayyo nuti guyyaa fidee ajjeesee hin beeknu. Kanaafuu kan ishii beeku waaqayyo qofaadha waan ta'eef gumaa ishii waaqayyoon haa barbaaduuf yoo namni ajjeese ta'e adagaa wayii namicha ishee ajjeese sanatti aafidu jechuudha. Maaliif taanaan dhiiga namaa harkaan ajjeesanii isa dhiiga namaa dhoksan kun gaarii miti har'aaf gaarii isatti fakkaachuu danda'a. Garuu boru mana waaqayyootti akka isa gaafatu cubbuu yeroo hammaa oolte hin bultu. Dhiigni mucayyoo kanaarree akka isa gaafatu abdiif amantaatiin qaba. Viidiyoon koo har'aa kana fakkaata. Egaa kan yoonan isii wajjiniin ture maskii fiqiriidha. Viidiyoo kana immoo laayik sheerii hin dagatina. Warreen immoo maamila koo hin taane kottaa maamila kootti dabalamaan isiniin jedha. Kanaaf guddaa galatooma.